Dawayama. Ulfaadhaa galatooma makii koo deemtee intaayachuu qabdaa wanta ati baruu qabdu deemi ummanni garuu dhagaheera Oromoon ni dhagahas viidiyoolee ni dalagna wallaahi akka silaatti mataa gadi qabattee si erguu Ko carraa kennetu maakiin bube carraa kana maakii koo sagalee Oromoo TikTok akkuma si caalante liltummaa sitti deebisaanii akkuma eegasitti maakii sabiyyummaadhaa jalqabdee sagalee Oromoo kutaaf gandaanatu naman qoodiin baay'ee si jaalladha takkaa gan carraa argadhee siinaasee hin beeku abshir maakii koo nu jiraadhu si jaallanna annannahe Dubai teessite jirtu hoteela kam jirtan jedha aramubeedhaan maraate moo hidheetan nahee galee takkaa galee sin beeku giiftii koo sin jaalladha baga garabbi mogaayila keetiin si gahee Oromoon marti nus jaallata sagalee Oromoo dhugaa rabbii gandaaf sabaan kan namoota qoodnu ishee ana biiftuu faashinii ani soo carraa argadhe uffata aadaa tokko yoo danda'e siin erga bultii sadii mubaarak yoo deebi'e siin ergaa siin jaalladha bareedduu koo ishee. qabsiifna fooloo deebisii fi makii ati deemi makii bakka ati jirratti waa'ee keetii dubbanna Oromoo amaanaa siniin jennee jirra fooloo godhadha anis meeshin godheetanii viidiyoo amma hojjedhaa fi oowwa kanarra wareegama mo'ana toof kenne gatite faamiliin godhatanii nama waliin arrabsinaa kanas ta'e sanasi wannan barbaadu qabni makii beekamudha. Ana arrabsuu sinatti asiin jedhera. Abbaan barbaade na arrabsu. Maana deemii si beeksisaa fi warreen dubbanne dubbadhaa isinin jaalladha. Mube anillee sirraa bu'aa hedduu galatooma nagalchuu keetiif tapha makii akka mootu abdii qabnaa Oromoon biraa akka hafnallee namuyyuu ni beeynaa namuyyuu tolii gallaa Oromoo hunduu ni beekarraa hafu. Kanaaf abshir hedduu galatoomuu beeksisa bareeda hojjette irra deebi'ee anillee yoo nama raggatanii waa ol darba yeroo baay'ee nama raggataa na waama yoo nama raggatanii jaaladha waan gaarii akkanaa kanafa hedduu jaaladha nama waan gaarii dalagu waan gaarii raggataa waan gaarii akkanaa kana firaankii akkanaa qaba baay'ee jaaladha hedduu galatoom beeksisa bareedaadha nama hedduu dhufee maakiin ta'in akka mootu abdii waan qabnuuf hedduu nu gammachiifte galatoomii sirraa bu'aa nagatai. Ulfaadhu galatoom. Abduu dubbadhaa dullaa Abduu dubbadhaa ka Aliimee warra jirta tokkummaa dubbadhaa. Wayyaa Abduun haa dubbadhu jedheeti bara isa waan gaafatteef. Mubaarak salaamu alaikum. Waalaikum assalaam tokkummaa ati dubbadhu malee Abduu yoo dubbate si booddee geemiin galtaa shaawarii si galchaa kan jedha malee waa biraan dubbatutti dubbadhaa. Abduu bannaati nama bareedduudha addeeta itti argeetaniyyuu akkaawuntiin koomtuu keessan jiru. Jala taa'uun baqadhelee gaafan addeebi'u sin argee waanan jedhu sadarkaa balleessitanii akkaataa masaan harkaa badee. Amma dhuma irratti immoo erga dubbiin firaankii ta'e maaliif irra badheera tan arginu tokko tokko. Tokkummaa an nama tuqee miti nama makii fakkaatu tuqee miti akkasii nu arrabsaa ol gatii ta'eefi anatu wareegama kenne anatu of kenne abbaan barbaade yoo arrabse deebiin deebisina callisaa rakkoo. Akkasuma gaa'ee zimmachuun gaariidha. Maakiin naman tuqtu. Guyyaa sadan kana garuu tapha makiinaa babeessu abbaan barbaade na arrabsu. Mube namni kuma lama asirra jiru filoonaa godhumee mobaayiltiin koo rukutamaadha. Biiftuu faashin kunoo gaa makiidhaa. Uffata aadaa guyyaa sadan kana keessa mubaaraka akka qabsiiseef nu hojjedheette hundi keessan fooloonaa godhaa warra gassiirra jiranuu namni dubbachuu barbaadan immoo dabareen dubbadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Maaltu jira sala maaltu mube. Tapha makiitiin of Sargii jiran nageenye. Laa wallahi hin dhageenye. Samu been araaroo amma nama kuma afurtu jala ture maaltu jira dheellee barreessaa ture hin dhageenye maaltu sila rooti maal. yeroo gaarii qabadhaati. Mana abbaan jala deemaati. Makii Oromoo. Biiftuu fooloonaa cidha makii beeksisaa jirra. Anis bakkeetan bakka tokko ilaalaa viidiyoo illee hojjedhee nan gadhiisaa laayikii naa godhaa duwiitii naa godhaa isinin jaalladha makii keenya ni mo'atta I love you all of you I miss you
Yoo barbaaddes IQC warri eeyyamaa taatan. Abduu akkam Bifti nagaa. hooloo deebisi yeroo baay'ee si godheen tureen deebistu hooloo. Abduu golleenca nama. Ani choko haadha koo situ bicuusi yeroo raggatamu keessa gubatiin xiqqoo anatu beekaa kan raggatamu godhe kee. Mube maaltu ta'e? Maaltu eenyusi dhoqe? Maakii dhaggeeffadhu ka godii sitti maa maakii adaraa. Waan bareeda godhee bar. Oromoo maakii sappoort godhaa dhaqaa naaf jennaan abbaa kana naan jechuun iddumman. Abbaa kana hin dhageenya jechuudhaan yoomi gamiin makii dhan. Kanaafuu nama 2-3 irratti hin dubbadhu nama 8 irratti gad deebisee footosi. Adaa dubbadde nama 8 wayii dhufe bar. Footoo makii gad deebinaan. Intinaan nanaasisena maal maqaan isaa qabattoo koo hiikkadhee maal jennaan narri fadheen wallaahi. Anu kanaan ifa magaafadha wallaahi. Waan Gaafsa mubaarak rifatee balleessee bar. Gaafsa rifatee mubaarak. Maal? Gaafsa mubaarak rifatee mucaan gaba. Maddaan nama qalbii miti. Nama wallaahi billaahi leenca amma maalitti xaa'u beellama keenyaa meeqa nu taphachiisee waan qabu hunda godhaa ture. Hadda immoo yeroo inni dhufee suureen isii hiikkadhee dhiifama kaas suuraa si jedhu wallaahi imimmaantu na qabee beemoo narri fadhe. Yaa si arge fuula keellee hin dho'isitee bar. Sireessitee bar nyaara wali guure. Egaa narri fadhe wallaahi. Angaruu amma namni qanna seera laala usaarra badee biiftuu buuftaa turte. Biiftuu irratti hin shakkeen nu gaara Otoo makii nama kaa'ee Oromoo maal wayya jedhe nam tokko nan laalu. gaaffinsii qaba. Amma firaankiidha jettanii akkasitti balaan bu'ee amma namni kun walitti qabame gaafa rakkoon dhugaa uumame jedhe immoo amma namni kun akkanatti hin qabamaa ofii gaafa sana. Wallaahi ummanni keenya dideera nan argina nama warra nama raggatan amma koo jara dabbaatiyyuu maal godhe Oromoo rabbii jedhaati mucaan kun. Raggatamaa jirta jedhan ammayyuu mube. Raggatamu wannan barbaadu maal. Bakka meeqa raggatamaa tarii kaardiin poostu godhameera. Oromoo rabbii jedhaati mubaarakiin bira dhaabadhaa jedhan jarri dabbal maal baratanii didan. Harargeen tokko xaxanii bira dhaabatina nam tokko bira dhaabatina Oromoon bira dhaabatina innaan namni kumni sadii dhaqeefi ajabin jedhe jechumaan. Amma makiidha tun viidiyoon hojjetin maal gochuun qaba. Akka namni arrabni maal nama godhaana gara kootiin suusiin itti heera baqa Oromoo baqa jaallatanii jibbitanii suusiin itti heera arrabni. Abduu ammatoo jirtu. Roozii akkamii nagaadha? Abduu maal na jalaa diddee? Gadi si buusuma asirratti. Maal na jalaa diddee? Abduu keenyaa leenca keenyaa jirtaa nagaadhaa jedhee dadhabe bara. Oh my goodness, si dhagaan jiru bartokke, sorry. Sammuu itirra hiikkate akka waan hidhaa keessaa yaadanii isin naguma ka'a. Roosii. Ummata koo ani choo dubbattu anis bahuu fanii dhaqeetan yoon achi ijoollee irraa wal raggate malee dhabni siin o'u dhaqeetan. Hin dubbannu nuti hin dubbannu. Mube abduun diina kooti deengadda na adabe gasti wayii irratti buusi gasti. Laa ilaaha illallah abduu ofii keetii buli. Viidiyoo bayi jedhe. Adaraa seera. Arra karafe kan dhaggeeffadhu kan dhangalafe giraarratti sabboonaa salaalee argadhee tittee jiru. Bartoo. Mana sabbona firan qabdu chiistanaan jedhee naqaxaqatee akkasitti bu'iin dabamtu koyini dhibba viidiyoo bayi jedhe. Eessa jararee mubeen keeme? Ayyee abduu garuu moobaayil ta'e dhaggeeffadhaa waan siin itti hima. Namni akka abduu tiktookii irra laala taphachaa hin jiru. Rabbi mataa isaa ola qabu wallaahi waan qabu takkaa mana koo ijoo hin godhee abduu kana naa kenne irraa dhabee beeku. Namni akka giiftara abduu wallaahi billaahi na taphachaa hin jiru. Maaliif naan jedha? Maaliif yoo naan namoonni tokko tokko Hani chooqoy ka, hani chooqoy. yoo namni wajjin qoose yaani bakka jiramti akka waan giiftarummaan rabbummaa wayitee bakka dhiifama naa godhaa malee bakka of akka badiin jiraatu mucaan kun garuu anaa gandas miti maalis miti waan danda'een sappoorti na godhaa ture shaaworii na galchuun na ajjeesuu miti aslii bira godhee sappoorti godha yeroo aslii biraa ba'e immoo bakka ta'etti dhufee sappoorti na godha isaa wajjin xiiqii ol qabadhee amma bakka anaanaa ta'eera abduun walumaa galatti abduun anaaf my family barsichaas ta'ee abduus ta'ee naa taatanii jiru. Mube amma manaan abduun irratti faarsuu barbaadde kaa. Maal jedhu? Amma abduun irratti faarsuu barbaadde kaa. Abduu na jalaan leentu kina. Anatu gara baasi buddee dhaqee abshir. Mubeen dhugaa dubbachuu irraa duubatti hin deebi'u firaa ta'uun waan biraati. Inni abbaa miskiinaati dhugaa sirraan goru baga dhugaa dubbatte galatoomii garuu yoo maraaramna naafati.
Ani fati gaafa gurraachaan adda gurraacha gurree baga rabbi sin jiraachisi. Sheexana baraadhaa abduunii walee jargate shaawariin gale jennaanii tokko eegatti gadiitti shaawarii galchine gasdiirratti awuzi biyyi. Shaaworiin si bira hafuu didde kaa inshaallah. Mube. Hundaafuu gaayatoo mube kan si barreessuudhaan yookaan yoo sitti mijate naa bilbiliyoo si mijeshumaati kan si barreesse laale okkee. Chaarjiin kun cufateera baay. Sabati wali qabama fetan dhimma maayikiti wali qabama. Wanni kee keessatti haasaa turtan dhimma maayikiitis ta'e dhimma sabaatti haasaa turtan. Garuu barreeffamni ati guyyaa lama dura waa'ee geema maayikii irratti achi keessatti barreessite ni jira. Akkaawuntii takkaa'u guruuppii dhimma sabaatiif wali qabamee bakka itti dhimma sabaa haasaa turan keessatti giiftaroota 15 gubbatti barreeffama barreessite. Geema maayikii hammaan tanaa kana jaartii namaati. Jaarsisii diyaaspooraadha. Geema taphachuun qabdu. Birri teessan baaftanii jaartii namaan taphachiisinaa jettee barreeffama barreessiteerta. Mubaarak Musammaa haastaa kun iskiraashitii barreeffama sadii asirratti ta'a. Deemii dhageessaa shooppii dhaqee abbaa gowwoomsitu gowwoomsi. Oromoon shooppii keetiin si gowwoomu hin jiru. Siin baasa. Deemii dhageessaa shooppii hojjettee fiddee shooppii hojjettee fidde deemiiti abbaa barbaadeetiin gowwoomsi. Kaabaa shooppii dalee shooppii sin dalagu. Kabaja ummataatiin malee dhaggeeffadhu. Kabaja ummataatiin malee kadhataa jiru. Mube eegi yoo inuma jettee sirrii jette you are right jaarsa qabdi daayispooraadha jaarsisi geema taphachuu qabu you are right nurra abuusa gaara mul'ata nuun taane jaarra murtee rakkatu barbaanna waan ta'eef hin taphatin dhaggeeffadhu guruppii giiftaroota 15 Tawaan biraatti bacha keessa wal geesse keessatti Mubaarak Musammaa faamilii koo bu'ii jalaartanu kabaja keessan wanti caalu hin jiru yoo ta'eef hoolaan abbaan argee mana banatee bu'ii naatti buusa bu'ii ati rabbi immoo malee kana bu'ii mataan dhaabbadhu hudduun dhaabbadhu yoo ta'e anuu siin buusa hay faamilii bakkuu nagaraa bu'ii Dabbai ubeen kusuma toffate gabbee wanti kana afaanis kaayame mas ati hoolaadha naan jechuusaati sagalee isaatti inni seebana dhaggeeffadha amma sagalee Mubaarak Musammaa hundi keessan rikoordi godhadha asii booda na dhaggeeffadha hundi keessan rikoordi godhadha Mubaarak carraa isa dhumaa sagalee akkatti bannu nu ayyamu qotu ol deebi'e sagalee namicha jazbaan dhana dhageessa sagalee ati bantu sagalee waa'ee gargaarsaa waa'ee deeggarsaa waa'ee ummataa waa'ee nama ummata biyya keessaa rakkoo qabu namoota beela'an namoota buqqa'an yoo ta'e malee shooppii godhachuu jammartanii jirtu nama dhiira namni jalqaba fidee shooppii godhee dhiiraaf dubartii wal hammachiisuu jammare dhiira wal hammachiisuu jammare morma namaa kutuu jammare si'i dhageesse akka sabaatti dhageesse min taama Tiki natti deemnaan xiiqiin sitti deemaan arrabaan natti deemnaan arrabaati qabdu ani nan qaba. Dhageesse arraba ati qabdu ani illee nan qaba. Ateenyunni hu'aari ateenyunni footoo kee miti kan abbaan barbaade gad deebise irra ta'a. Amma bar dubbiin gasi deebisuu qofaa miti Mubaarak. Sagalee guruppii keessaa sanniin fidamuun fidatu manaa baasi. John Joy. No, sagalee muka paling tidak mau video dan apa sih? Ayo, nama kita jadi ABC kan nunun tahu. Obbolleessa sakaya sagalee ni tidak mau video dan apa sih? Sakit mana kof? Agar tadi, me Mubaarak Musammaa isaan nama sagalee sang gadin basin aja. Wallahi sudah tiap gue. Rabbiin asiran kasus sudah tiap gue. Wallahi sudah tiap gue. Rabbi asiran kasus sudah tiap gue. Olte bijan. Sagalee san nubah sore ketak tak beresa. Sagalee Mubaarak Musammaa giiftoota kudha shan walitti qabee maayitiin jaartii namaati jaartii diyaasporaati deema dhabba. Gaara muti qabadu pilis muti qabadu miira keessaa jira. Oguta miira keessaa baataa eege walitti dhugaa himna.
Ani amma Mubaarak wajjin hin jira. Sagaleen sagalee Mubaarakii miti. AI. Wallahi sagalee Mubaarak ta'uu baatti anaatu sagalee Mubaarak ta'uu baatti yoo sagalee Mubaarak ta'uu baatti anaatu amma miilaan dhaabbata uummata kana fuulduratti amma. Bar sagaleen iyya hojjetamti amma sagaluma dabbaa. Kunoo ammaan itti sii banaa uummanni keenya sagalee Mubaarak musammaa orjinaala ni beekaa ittiin banaa yoo Mubaarak guruupii gargaarsa uummataatiif walitti qabamte diyaaspooraa 15 keessatti jaartii namaa tajaarsisii diyaaspooraadhaa geema taphachiisuun sirrii miti birrii teessan baaftanii hin kasaarinaa Mubaarak musammaa jechuu baate tokko naa qabu lammaffaa ji'a 8 dura suuraa maayikii kaayiroo keessaa yoo Mubaarak nu ergee akka maayikii dhoofnu nu barreessaa turuu baate ani ammaan miilaan miilol deebisee mataadhaan gad dhaabbadha buleessa reef. Bara amma siifiinilleen ji'a 8 dura isin waliin wal jaleenyaadha addan jirtan tokko jee. Okay. Mubaarak qoy amma guuta kati. Mubaarak sodaattee buute qaanfattee buute as gala girta na dhageessa. Thank you Sen. Dhageeffadhu as gala girta siin argu jira ol deebi'ee sagalee tantee ittiin bana. Daqiiqaa 5 si kanna Mubaarak musamma. Wallahi daqiiqaa 5 booda sagalee ittiin bana ol deebi'ee. Daqiiqaa 5 booda sagalee ittiin bana. Daqiiqaa 5 booda sagalee tantee ittiin bana. Daqiiqaa 5. Daqiiqaa 54 irraa hanga sa'aatii 4 Itoophiyaatti na lakkaa'aa. 55 gubbaa irraa daqiiqaa 5 Mubaarak daqiiqaa 5 qabdi. Daqiiqaa 5 kana karatti hin taane laalla. Suuraa kaasumalee bilbilli mul'atu eeggadha akkasitti. Nan dhugatin muphee kiyya giftiidhaan miti. Obboleessi giftiinis nu shawwaddee jirta. Waa hedduu nu shawwaddee jirta. Intalti tun miidhamtee cabxee ciisaa jirti. Geema taphattee tun beektu geema tokko qofa taphattee isii tanarra shirasii wajjin shurraa asii booda ol deebi'e. Dabbala maakii fida Mubaarak walitti araarsaa nuu fida isaan lachuu. Mubaarak as galii raammatee qabdaa ol harkisi yoo qaanfatee bu'uu baate sagalee kanatti hin baneen ni araaramnaa waan kana lafa naa qabaa yoo jee haala wasaala. Yoo dilee sagalee itti baniyyee wallaahi ani sagalee Mubaarak. Amma sagalee isaa banuulleen hin barbaachistu feemustoota araarsuu qabna garuu wanni inni jee sirriidha. Ummataaf dhaamuun sirriidha. Akkam. Geema taphachuun qabdu sun waanuma sirriiti. Eenyu? Ati maakirraa rakkoo dhuunfaa qabdaa gara mul'ata? Ani maakirraa rakkoo takka illee hin qabu naafiseen saayiba. Geema taphachuun qabdu jechuun maal jechuudha? Geema taphachuun qabdu gaa. Boobar maakiin bari intalaan argeetii bara asirraa obboleessa kiyya. Intalaan argeetii bara. Bar jaartii si komandooti bara. Eetarsiidha jechaan turreeti. Maakiin bari intalaan argeetii bara yeroo. Asirraa Ani arziidha siin jette. Ani arziidha siin jetteen feetu Arsii haa jettu, feetu Harargee haa jettu, feetu Silxee haa jettu, feetu Amaaraa haa jettu, maayikiin intala Harargee qulqulluudha. Okay, Harargee. Jaartii warra guddaa, jaartii warra kabajaa qabu, jaartii warra sikkoomantuu intala baadiyyooti. Okay, geema kana maaliif bira dhaabbanna akka Harargeetti hayyee? Waan intala Harargee taateef, waan intala Oromoo taateef, waan qabsoo saba kanaa taateef. Harargee maal godhaa jirti? Carraan Mubaarak kan daqiiqaa lama hafeef. Mubaarak carraan daqiiqaa lama hafeef. Kottu gaa daqiiqaa lama hafee jedhee Mubaarak ni qabsoomina. Daqiiqaa lama. Daqiiqaa lama. Namta kallee namta kallee dubbatina. Mubaarak qofaan tarta kol deebisee waan takkitti qofa gaafadhee gaggeessaa. Namta kallee dubbatina filis muudina qabaddaa. Thank you warri laaf golina guutaa jirtan. Mubaarak sirgeetti jira qabadhu. Daqiiqaa isa dhumaa. Daqiiqaa isa dhumaa. Daqiiqaa isa dhumaa. Daqiiqaa isa dhumaa. Mubaarak ol ba'uun hin barbaachisu. Jaluma haa ta'u sagaleen tun teetiimi. Okay, good. Mubaarak kan hoolaa miti namaati waan akkanaan ittiin kaayini ol ba'i. Sagalee ittiin banamu ittiin banu. Kuni hoolaa miti bari dabbaali hoolaa bira kuttee arba siin jechuu jira. Ani arba guddaadha dhugumaanu dabbaal mootii gaaraati. Guddaadha akka malee arba dhugaadhaan. Arbaan bututtuu akka isaa tagantaa keessa deemtee haadha walitti hiitu tanaa miti. Gibaa Mubaarak gasti gibaa no. Gibaa gasti. Seenini seentaa Mubaarak. Seenini seentaa. Kaameraa keessa ni deemsaa koye. Daqiiqaa lama hafe dhugumattu. Koye kaameraa keessa ni deemsaa koye.
Koyo buta ka sibana garam mulata. Naafs tege to ko naafs. Bilbila khani bitadil fa naafsa. Tege to ko naafs.